Nagara. Ayuma. Agay. Waan waraqaa masanaa irraa nu waasi gaafachuu dhufe. Yaadatta amma yoo nama waraqaa sana sitti kenne argin. Ayyaantuudhaa kan sitti kenne. Isee dhaami. Agay. Jima. Algo nagasi dukaan figu karaa kanarra lafatti na argitu beektaa yoo na arguu barbaadde yoo rakkatte naa bilbili yookaan kottu jedhi nagaatti. Urji baye galatome guyyaa arbaataa kabajjitee si waan argamteef. Yeah, I'm really happy to have you here today for dinner. Thank you for coming. No worries, galanna hambadin anis akkasumatti si arguudhaaf gammadeerra. Okay, anis akkasuma si bareedee jira. Okay, cheers baye gal. Yeah, guyyaan kee akkamiir? Bareedaadha kee. Kiyas baye gaariidha. Baye gaariidha. Gaariidha. Yeah. Hojiirraa dhufte moo? Hojiirraa illee dhufne karuma manaatiin dhufe. Yeah, karuma manaarraa dhufe baay'ee gaariidha. Gaariidha. Anis har'a manaan oole. Si wajjin hin gabbaa jedhetiin qophaa'aa ture. Okay, yeah, anis baay'ee gammadee har'a si wajjin wal arguu kootiif baay'ee gammadee akkasuma fuuldura irratti maal akka goonu si wajjin mari'achuuf asitti argame. Amma irra deebi'ee galatuma waan deebitee dhufteef. Yeah. Maal akkoon qabu? Maal fuuldura maal gaafachuu barbaadde? Fulduratti jireenya kiyya keessatti akkati jiraatuun fedha jiru koo si wajjin dabarsuuf yaadeetu ture sanuma si wajjin sheerii godhuuf. Akkaan argetti amma nama gaarii na fakkaata haalaa fi amalli keetis natti tolee jira. Hedduu anis akkas silaan waan fedha garuu ammaan tanaan relationship dheeraa keessaa ba'e gaariilleen turre yeroo dheeraadhaaf rakkoo guguddaa qabaachuu turre saniifuu sikki jibe itti seenuun barbaadu bayeetiin jira garuu moo jaalala biraa keessa osoon saniin irraanfatin seenuun barbaadu siifis gaarii miti. I hope you understand. Hammeenyaaf miti garuu yeroo ammaatiif itti seenuun barbaanne waan kana. I'm not sure. I'm heartbroken. So, yeah. Sorry to hear that, but naaf galaa anas naaf isin galaa garuu akkuma relationship irraa baatanii relationship biraatitti anis haa ariifattee seensisuun fedhu garuu waan keessa dabartisitu beeka.
waan gaarii ta'us daa badaas ta'uu danda'a garuu namoonni dhiironni hundinuu garagara beektaa so ani immoo baay'ee namummaa keetis hin jaaladhe baay'ees bareeda kanaaf maybe fuulduratti jireenya koo si wajjin dabarsuu fedha so itti yaadde jedheeti. Asi barbaacha boolla meeqalixaa gooftaan baraadat utubamtee naateessaa. Bilbilaan biteessitii kenne namni akka bilbilaa sin argineef boollitti gattee hin beekamu. Mana immoo boquu kee akkatu jala qabattuuf gaaddisuma wayii mana kana si keenye gooftaan baraa suuqa barbaaddattee kana na aarsitaa. Jimaa amma yoomiitti kun ta'a? Wanti kun sirraa eegamaa gara namummaatti deebi'uu hin qabdu ati. Ambar kan issi wajjin hin dadhabuuf namummaan natti dhaga'ameetu. Gaafa sitaasaanii lafa taa'umsaatti nama gattee sokkita akkuma dheengadda goote sana. Yookiin immoo akkuma mana godhaartu kana teessee na dhuddaan. Hamma yoomiitti kun ta'a? Haadha sirreessee fi yaaddu waa'ee maatii keenyatti nimtuu isaanii yoona hin dhiphatanii. Waan tokko furmaata yoo itti barbaanne hin wayyoo jima. Jima wanti kun waan furmaata ta'u sitti fakkaata. Hamma yoomiitti waa'ee jireenya kee yeroo si gaafatan nama baqattee dandeessaa? Hamma yoomiitti? Xiqqoo masheenaa fi hin deemin jima naasofnaa siin jedheen jira. Hin deemin jima. Jima siinan jedha. Rakkoon kee maaliidhaan siin jedha nama dhageessu. Hamma yoomiitti fiiggee dandeessaati? Hin dhaga'amu? Kun si gaafadha. Yeroo darbe suura tokko gabbaastee natti argisiistee gidduutti waan ta'e musti kanaan nagattee sokkite fiidde. Eeyudha suurri sun. Hiriyaa koo turte. Turteeroo jettamma maal taate? Biyyatti iskuulaa tokkoon barachaa turre waliin. Sagantaa keenyaaf barannee bakka guddaa ga'uuf ture. Gidduu kana keessaa akka carraa iskoolaarshiippii argadhe gara biyya alaa kanaan dhufe. Ani akka aadaa koo biyya kanatti baradhee digirii koo qabadhe biyya galee waliin jiraachuuf ture. Garuu waan dhaga'e waan biraati. Maal taate? Nama biratti akka heerumteen dhaga'e. Heerumtee? Eeyyani, mee na dhiisime waan ishee dubbachuun barbaadu. Na dhiisime. Mee na dhiisi waan ishee dubbachuun barbaadu. Isheellee yaaduu hin barbaadu kana. Na dhiisi. Na dhiisi. Dhiisi waan ishee dubbachuun barbaadu. Maatiin kee eessaru abbaa haadha obbolaa? Abbaan koo du'ee jira. Haadhi koo garuu jirti. Eessa jiru? Jirti biyya.
Maaleeti maal fasraktaa? Sireen hin jirtu? Dhabii mana sumara fe'aaki. How's your date? Gaarii turte. Was good? You came very early. Daftee deebite. Maaltu na dhorke? Hin danda'u? Wish you all the best. San jetteen ture kanaan duras. Hey Moi. Geesse? Achuma karaa gara karaatti ol galagasheen dhaabeera makiinaa mageessa taa'ee jira. Exactly. Karaa matti ol galagasheen dhaabee jira na argita yeroos geessu makiinaa adii makiinaa silverii wayii tokko gidduun dhaabee jira. Yeah, it's easy to find me. Immoo baay'ee namummaa keetti sin jaaladhe baay'ees bareeda. Kanaaf maybe fuulduratti jireenya koo si wajjin dabarsuu fedha. Osoo itti yaadde jedhe. Iddoon kun namatti hin tolu? Baay'ee bareeda. No, baay'ee natti tola iddoon kun anaanis. Kan inni asii fideef iyyuu as badaa namni hin jiru namni nu argu hin jiru wajjin haasofna dheenii. Si? Kana booddee anaafatti kophaatti wal arguu hin qabnu kana sitti barbaachuuf as fide. Dhugaa keetti yoo arginu hunduma waan tokko balleessina jechuudha beektaa. I know. So like wanta naaf si gidduutti ta'e hundumti isaanii biyyaa sun achitti hafuu qaba. Amma moo lamaanuun keenya mana qabnaa mooyin akka obboleettii kootti ni ilaala. So anaafatti kana booddee kophaa wal arguu hin qabnu. Nta. Itti walii galtaa? Gaarii yaada gaariidha jeena maan. Namni taanaan ayyaan tun eenyu wajjin akkas taatire? Trust me an takka nama kana arginu. Ati beektaa inni shakkaa ture nama kana takkaan argine. Maal jechuudha? Ayyaan tun hojii ishee duriitti deebi'aa jirti jechuudha daandii ishee duraatti deemte. No, garuu amma murteessuuf jejjeruun namarra hin jiru. Hojii irra ga'uun namarra hin jiru. Garuu namni sun akka boonaan taane argee maween. Akkas taanaan boonaa ta'uuf dhiisuu isaa adda baafadheenis ofuma kootii gaafachuu jechuudha. Maaliif adda baafatta akkasitti?